Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii keessummaa keenyaatiin namoota adda addaa guyyaa guyyaan isiniif dhiyeessuun keenya akkuma yaadatamatti tahee keessummaan teenya tan irraatis Aishaa Oromoo Alii wajjin qophii qabanneeti dhiyaannee jirra. Aishaa mee waamicha keenya kabajjee gara OIBtti keessummaa taatee nuuf dhufuu keetiif maqaa daawwattoota OIBtiin guddaa galatoomsiin jenna. Isinillee baay'ee galatoomaa asirratti naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadha. Tole egaa Aishaa yeroo teenyatti fayyadamuudhaan kallattumaan karaa gaafii fi deebii kan seennu taha. Gaafiin tokkoffaarratti si gaafachuu barbaade lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru kana uummanni Oromoo akkamitti hubachuu qaba waan jirurratti uummata daawwattoota OIBtiif akka yaada kanitu barbaanna. Tole gaafiin tun gaafii nama hundaati. Gaafii yeroo ammaan tanaa sammuu uummataa jeeqaa jirtu jechuudha. Lolli amma Tigraay irratti labsame haa kallattiidhaan Tigraay irratti adeemsifamu malee lolli kun lola sabaa fi sablammootii keessaafuu Oromoo irratti xiyyeeffate. Akkasitti hubachuu qabdi Oromoon akkaan inni yaadutti jechuudha. Lolli achitti gaggeeffamu amma daayispooraa kana keessatti yoo laalle uummanni lafa sanirraa dhufe hedduun isaanii lolli haa dhaabbatu, uummata Tigraay wajji dhaabbachuu qabnaa jaanitii waan akkana dubbatanii jechuudha. Tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa biyya sanii jaanii waa'ee sanii labsanii jechuudha. Waggaa lama guutuu eegaa Abiyyi aangoo qabatee fi as jidduu haa Oromoon intalti Oromoo ilmi Oromoo guyyarraa ajjeefamu harka mootummaatiin jechuudha. Gudeedamu, hidhamu, reebamu, saamamu. Uummanni ollaa tokkoon isaanii Oromoof haa dhaabbannu namni jedhe hin jiru. Ammoo Oromoon waan garaa bal'atuuf dhugaadha. Opiniyoon jecha kana baay'ee itti fayyadamtee nu miitee jirti garuu waama dhugaati. Oromoon dhugumaan garaa bal'atti, garaa laaffatti arjaadha. Oromoon qabeenya nuti qabnu waan nuti itti boonnu jechuudha. Amala Oromoon qabdu jechuudha. Amalli sun kan ittiin boonnu yoo ta'u hanga tokko nu miidhee jira. Hammiidhaatillee yeroo biraa itti deebina garuu waan uummata akkasii taaneef jecha yeroo namni tokko uummanni miskiinni bilaash harka mootummaatiin dhumu yookaan ajjeefamu akka nama Oromootti akka saba Oromootti nutti dhagahamaa jechuudha. Uummata ollaa keenyaa dhiisiitii ummatuma fedhe addunyaarra jiru yoo lolaan reebamu waan nuti haala akkasii keessa jirruuf jecha nutti dhagahamaa jechuudha. Milaalannaaf. Garuu akkasillee ta'u yeroo ammaan tanaa waamichi mootummaan Abbaa Irree Abiyyi Ahmadiin fi sirna naftanyaatiin hoogganamu waamicha godhaa jira dhagayaa jira. Oromiyaa keessa deemaniiti nama guurrachaa jiran. Garuu uummanni Oromoo waan dammaqeef waan sabboonummaan sadarkaan sabboonummaa ol aanaa taheef hubatanii jiran. Ija bilchinaatiin ilaalcha bilchinaatiin lola kana hubatan je'eetiin abdadha maaliif jalaa didan. Sinummaan akkuma jalqabdanitti fixadhaa jaaniiti jalaa didanii jechuudha. Akkasumas olloota keenya warra Somaalee akkasumas gaafatanii uummanni naannawa saniitillee jalaa didanii jechuudha. Kana hundi keenyaa ni beekna. Saniif uummanni Oromoo lola achitti deemu akka ilma namaa tokkotti nutti dhagahama. Wanni kun dhaabbachuu qaba. Garuu dheeyinee hirmaachuu qabnaa? Yookaan uummata Tigraayiif tumsuu qabnaa? Yookaan mootummaa Abbaa Irreetiif tumsuu qabnaa? Miti. Kan ta'uu qabu. Karaa saniin nu laalchisu garuu akka ilma namoomaa tokkotti wanni kun dhaabbachuu qaba. Lolli dhaabbachuu qaba. Reebabiinsi dhaabbachuu qaba kan jiru waan nurratti adeemamaa jiruuf jecha kana arrallee borullee numa jennaa jechuudha. Tokkoffaa Oromoorraa dhaabbachuu qaba. Yoo Oromoon nagaya argatte ollaan keenyallee nagaya argataa jechuudha. Warri amma wal lolaa jiru kana wallaaleeti
walitti aaggatee sadarkaa kanaa wal gahee jechuudha. Saniif kana akkasitti sabni Oromoo hubachuu qaba jeetii yaada daraartuu teenya. Tolega Aisha waan hedduu haastee jirta gaafinan si gaafadhe irratti akkasumas gaafii lammaffaa kaninan si gaafadhu. Oromoo yeroo kanatti maal hojjechuu qaba jetteeti yaaddame? Oromoon harka lafa jalaatiin garuma hundaan qabsoo finiinsaa jira. Walillee jaaree jira. Qabsoo gara diplomaasii, gara advokaasiitiin daayaspooraa kana keessatti hawaasaaleen keenya ciminaan waan kanatti adda durummaan hojjechaa jiran. Biyya keessaa qeeroon teenya baadiyyaa magaalatti, daggalaa magaalatti walquba qabeenyaan hojjechaa jirti jechuudha. Jaaromiinsi waan nu fayyaduuf jecha waan kana irratti xiyyeeffatanii adda durummaan jaaramiinsa kanarratti hojjechaa jiranii. Jaaramiinsa gwaanjuu garuma hundaan, seektara hundaan wal jaaranii wal jabeessaa jiranii jechuudha. Oromoon waggaa dheeraaf harka qullaa mootummaa abbaa irree kana dura dhaabbattee dhumaa baate. Kana booda qeeroon teenya, ijoolleen teenya tan daggala jirtu, ijoolleen waboo jechuudha. Walquba qabeenyaan wanni kun dhaabbachuu qaba. Ifirraa ittisuun nu barbaachisa. Oromoon haatee nama hin loltu. Ifirraa ittistii malee duraanillee akkasuma. Saniif ammallee haaluma akkasiitiin ifirraa ittisaa. Wanni nama gaddisiisu daraartuu tiyya. Wanni nama gaddisiisu intalti Oromoo, ilmi Oromoo hogguu ajjeefame awwaalcha dhabe biyya san keessatti. Gatiin lubbuu Oromoo baay'ee rakistee jechuudha. Dheengadda dhageessan hundi keenya waliin dhageenye. Gaafa uummanni Amaaraa akkasitti rasaasni irratti roobu. Miidiyaan biyya sanii balaa buustee, miidiyaan isaanii biyya alaa, uummanni isaanii biyya alaa balaa buusanii jechuudha. Gaafa qeelam Wallaggaa keessatti namni 59 dhumu qe'uma sanitti bar. Qe'uma amma uummanni Habashaa kun itti dhumetti ilmi Oromoo, intalti Oromoo, qeeroon Oromoo rashanamanii jechuudha mootummaa kanaan. Mee gaafa san warri arra wacuu eessa turan? Kun hundinuu maal nu agarsiisa? Akka sabni Oromoo biyya san keessatti tuffatamee jiru. Sabni Oromoo akka gadi aanatti laallamaa jechuudha. Garuu nuti mataa keenya ol qabannee waa hedduu keessa dabarree waa hedduu obsine kana hunda ba'anneeti as geenye. Saniif jechaa'u ifitti boonuu qabna, ifitti gammaduu qabna jechuudha. Sirni nafxanyaa kun kara hundaan nu miidhee jira. Kana hunda injifannee arraan tana gahuun keenya waan nuti itti boonnu. Saniif Oromoon haala itti jaaromsa amma itti deemaa jirtu kana cimsitee itti fufuu qabdii jechuudha. Bifa tokkummaatiin, tokkummaa gujennu tokkummaa afaanii osoo hin taane tokkummaa hojii jechuudha. Tokkummaa hojii san ijoolleen teenya, ijoolleen Oromoo hedduu nu boonsaa jirti biyya keessaa fi biyya alattillee jechuudha. Amma hawaasni Oromoo hunoo biyya alaa kana keessatti guyyaa 22 Sadaasa jechuudha ji'a kana hora guddaa qopheessaa jira. Hora kanarratti waan hedduu mari'achuudhaaf deemanii jechuudha. Mariin sunilleen hundi miidiyaa irratti hin gabaafamu. Maaliif akka sabatti iccitii qabaachuu qabna. Waan goonu hunda asirratti baasuu hin qabnu waan ta'eef marii hulaa cufatanii namoonni adda addaa, hayyoonni adda addaa, jaarmoyootiin siyaasaa, hoogganoonni adda addaa kan irratti hirmaatu beeytotaa fi dubartoonni keenya, abbootiin amantii, haadholiin amantii hundi isaanii afooshaan jechuudha. Kan nama takka keessaan hambisne waan hora guddaa san qopheessaniiti akkasitti waliin waa hedduu hojjechuudhaaf karoora qabanii akkasumas quba qabeenya ijoollee qeeroo biyya keessaatiin waa hedduutu hojjetamuuf deema. Akkasitti kanaasuma irratti hin dhaaba gaafiitti aantutti dabarra. Toleegaa guddaa galatoomii waan hedduu ifa godhaati jirta. Qabsoon Oromoo sadarkaa maalirra jira? Maaltu sirraa'uu qaba jetteeti yaaddameemma? Qabsoon Oromoo sadarkaa bareeddurra jirti. Sadarkaa bareeddurra jirti maaliif yoo jette
akkuma reefu si tuqee bifa tokkummaatiin socho'aa jiranii jechuudha. Duraan xiqqoo quba walitti qabu ture. Sunillee wanni qaawa jirtu wanni daran qaawa san guddise namuma amma angorra jiru yookaan jaarmaya siyaasaa OPDO jaamtutu qaawa sanillee daran akka guddattu godhuu danda'e jechuudha. Uummanni Oromoo duruu tokko garuu rakkoon hooggansa Oromoo bira turte. Amma hooggansi Oromoo sanillee dhugaa fi dharri adda bahee jira jechuudha. Kan uummataa wajji jiru uummataa waliin jira. Kan uummataa wajji hin jirre mootummaa abbaa irree wajji jira. Saniif hoggaa akkasitti adda bahe uummanni Oromootillee hin afaanfaajjaa'u jechuudha. Ni beeka hooggansa kamiitu na waliin jira, hooggansa kamtu naaf hidhame, hooggansa kamiitu naa miidhamaa jira ni beeka jechuudha. Hoogganoonni Oromoo akka jiranitti mana hidhaa jiran. Dhugaadha hangi tokko komiin hawaasa keessaa ka'aa jirtu hoogganoonni keenyan jiru eenyutu nu hooggana waan jiru jechuudha. Garuu sabni Oromoo miliyoona 50tti tilmaamamna. Hoogganoota keenya gaafa Oromiyaan bilisoomte bikka gurguddoo qabnaaf. Maaliif aarsaa isaan kafalan, wareega isaan kafalanii jechuudha. Mana hidhaa san keessatti imaajinillee gochuu hin dandeenyu, yaadullee hin dandeenyu waan isaan achi keessatti dabarsaa jiranii jechuudha. Reebamiinsa adda addaa jira. Tumiinsa adda addaa jira achi keessatti jechuudha. Hooggansa jechuun waa hedduu baattee waa hedduu obsita. Saniif galata dhuma hin qabne nu biraa qabanii jechuudha uummanni hidhaa jiru jechuudha. Garuu hangasitti hoo maal godhuu qabna? Hayyoota hedduu qabna, beeytoota hedduu qabna. Uummatuma kanaan nu hoogganaa jechuudha. Uummatuma kanaatu tarsiimoo tooftaa lafa nuu kaayee nu hoogganaa jechuudha. Haala saniin bifa saniini deemnaa jechuudha. Saniif wanni sirraa'uu qabu hoggayyuu wanni hundinuu guutuudhaa miti. Wanni takka takka numa sirrooyti sanammoo adeemsa keessa furachaa dhufuu dandeenya jeetiin yaada. Tole guddaa galatoomee shaamee sochiin hawaasa biyya alaa maal fakkaataa akkasumas karoora waa hojjechuudhaaf karoorri isaan qabanoo maali kan jirudha? Akkuma reefu si tuqee karoorri guddaan huna hora kana qopheessuudha. Torbaan lama booda jechuudha. Hora guddaatu qophaa'aa jira. Kan namoota hedduu addunyaa tana guutuu irratti mariisisu. Saniif hojii boonsaatu hojjetamaa jira. Akkuma agartan ji'ootan dabran kana hawaasni jiru bakka jiru hiriira guyyarraa bahaa turanii jechuudha. Guyyarraa bahaa turanii mootummaan biyya keessa jirulleen haga tokko nu dhagee dhiibbaa godhuu danda'e. Hanga koongireesii keessattillee resoluutiona jedhanii furmaata yookaan qabxiilee dhiibbaa mootummaa abbaa irree san irratti fiddu dabarsanitti jechuudha. Saniif dhiibbaan qabsoon asii godhamtu daayaspooraa keessa godhamtu akka xiqqatti ilaallamuun qabu. Hojii gurguddaa hojjetamaa jira. Waan hunda akkuma reefu siin jee kan dubbatamu osoo hin tahin garii ammoo miidiyaa irratti argaa jirra. Hojii akka malee boonsaa hojjechaa jiran waldaaleen hawaasa Oromoo kan addunyaa irratti argaman, kan Noorz Ameerikaa keessatti argaman akkasuma dabalatee waliin tahanii bifa tokkummaa reefu siin jee jechuudha. Haala bareedaadhaan socho'aa jiran. Saniif biyya alaa keessatti qabsoon karaa bareeda irra deemaa jirti. Nutilleen akka miseensota hawaasatti qaama hawaasaa kana waan taaneef jecha irraa hirmaachuun deeggarsa gochuudhaan tumsa godhuudhaan waan kana akka injifatan akka milkaa'an akka sabatti milkooynu godhuu dandeenya. Guddaa galatoomii dhimmaan si gaafachuu jiru irratti daawwattoota keenyaaf waan hedduu haasaati jirta. Gaheen dubartoota mee qabsoo Oromoo irratti warra biyya keessaa fi akkasumas warreen biyya alaa maal keessatti qaban maal fakkaata? Gaheen dubartootaa gahee olaanaadha. Wanni si gaddisiisu biyya keessatti yeroo dubartoonni hiriira bahan bikka takka akkasitti qabamanii
mooraa waraanaa seenuun isaanii sun hedduu nama gaddisiisa. Maaliif mooraa waraanaa san keessatti rabbii guddaa beekaa akka isaan achi keessatti godhamanii jechuudha. Saniif obboleettii teenya, haadha teenya, haboo teenya, akkooti qaama keenya waan tahaniif hedduu nu laaleessa. Biyya keessatti gaheen dubartoonni taphachaa jiran gahee ol'aanaadha. Wanni si gaddisiisu sagantaa hedduutu qophaa'aa ture dubartiidhaan kan durfamu jechuudha. Sababa gantoota, basaastoota, ijoolleen takka bitamuudhaan ijoollee takka wal kennaa jirti, ijoolleen hidhaa galaa jirti. Sunilleen hamileen hin cabsu. Yoo tahillee akka mudhii hidhannee fuuldura deemnu daran hojjennu nu godha. Saniif dubartiin hutattuudha waan hojjettullee bakkaan ni geessi. Filaa qabsoon Oromoo duraan daraartu harka dubartii turte haganaa'u hin turtuu jechuudha bilisummaan keenya. Haa ta'u kan durirraa kan dabreerraa barannee hegereetiif sirreessuudha. Saniif hirmaannaan dubartii baay'ee murteessaadha. Akkuma dhiyoon tana waliin agarree awwadaa keessatti seenaa hojjetamee jechuudha. Hiriira dubartii qofaan magaalaa san keessatti bahame. Awwadaa jechuun magaalaa seenaa qabdu, magaalaa hedduun keenya beeknu jechuudha. Magaalaa sirni nafxanyaa hidda itti hidhachuu gadi hin dandeenye awwadaa jechuun. Magaalaa sabboonummaa qabdu. Sabboonummaa isii mirkaneessitee jechuudha guyyaa dubartoonni akkasitti 100 meeqaan akkasitti magaalaa san guutanii jechuudha. Saniif sun fakkeenya tokko akkasumas achirraa ka'ee boohee hirna magaalaalee Dirree Dhawaa magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti dubartoonni awwadaa fakkeenya godhatanii hiriira bahanii turanii jechuudha. Waan si gaddisiisu magaalaa Machaaraa keessatti dubartoota 2 qabanii akka malee tumiinsa akkasii takka arkineen beeknu marsaa miidiyaa hawaasarrallee naanna'aa ture. Miila isaanii mudhiirraa amma miilatti dhiitawee dhiinni isa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Garuu ijoolleen akkasii tumamte hamileen isaanii hin buune uummanni isaanii waan cinaa jiruuf jecha fakkeenyumaan siixannee jechuudha. Kan hidhaa jirus, kan tumamus, kan saamamus uummanni Oromoo wal qaba waan ta'eef hamileen nama hin buutu. Daayaspooraa taati immoo Minisootaa magaalaa Minisootaa tana keessatti Oromiyaa xiqqootti beekamti. Oromiyaan xiqqoon seenaa hojjetanii jechuudha. Dubartoonni baay'inaan hiriira guddaa qopheessanii turanii. Ji'a tokkoon awwadaa dura jechuudha magaalaan awwadaa osoo hin bahin ji'a tokko san dura magaalaan Minisootaa akkasitti baatee achii magaalaan London magaalaatiin Yurooppaa keessa jirtuu fi akkasumas North America magaalaan adda addaa Minisootaa fakkeenya godhachuudhaan dubartiin hiriira baatee jechuudha. Wanni sun maal agarsiisa beektaa? Hiriira bahuu jechuun uummataaf sagalee qofa tahuu osoo hin ta'in uummata san cinaa dhaabbachuu jechuudha dagalee tahuudhaaf. Mootummaa biyya keessa jirru kana dubartoonni Oromoo eenyu maaliif hiriira bahan waan ibsineefi jechuudha guyyaa sana. Sirni siinqee maal? Dubartoonni kabajaa akkam qabdi? Saba Oromoo keessatti, aadaa Oromoo keessatti dubartiin sadarkaa akkamiin laallamti waan jiru kana hunda ibsineefi jechuudha. Qabsoon Oromoo dubartii yoo keessatti hin hirmaanne galma gahuu hin dandeessu. Duraan irrallee jalqabee ni beekna sadarkaa lolatti, sadarkaa hoggansatti, sadarkaa dabballummaatti, sadarkaa barnootatti illee dubartii hedduutu jira. Dubartii seenaa qabdu tan qabsoo Oromoo finiinsitee qubee ilmaan qubee generation dhaloota qubee warra dhalchanii jechuudha. Saniif hirmaannaan dubartii hedduu murteessaadha. Amma akka arkaa jirrutti hirmaannaan dubartii bakka iyyuu yoo agartee daraartu dubartiin Oromiyaa fi biyya alaa keessatti illee warra adda durummaadhaan fuula dura dhaabbatee sagantaa gaggeessu yookaan sagantaa tooftaa tarsiimoo yaada
baasuu jechuudha. Saniif hirmaannaan dubartii akkanumatti itti fufee caalatti dubartiin akka hirmaattu fuuldura abdiin qaba. Tole guddaa galatoomii Aishaa yeroo qabnutti fayyadamuudhaan amma yeroon keenyaas gara dhumaatti deemaa waan jiruuf mee amma carraa siifiin kannaa Oromoota biyya keessaa fi akkasumas biyya alaa keessa jiraniif akka yaadaa yookaan akka dhaamsaatti waan qabdu asumaan dabarfadhu. Tole galatoomii carraa kanaa kan nuqeetiif dhaamsiniin ani ilmaan Oromoo bakka iyyuutiif qabu bifa tokkummaa amma itti socho'aa jiran kana akka daran cimsatan akka jabeeffatan maaliif tokkummaan waan hunda injifata yeroo tokkummaadhaan hojjettu waa hedduutti milkooyta hanguma ji'oota hanga dabare kana laalame yeroo tokkummaadhaan ilmaan Oromoo hojjetan waan guddaa galmeessan waan guddaa hojjetan hoggaa xiqqoo laaffatanii namuu wal quban qabne injifannoon gurguddaan akkasittiin galmooytu saniif dur amma akkamitti jirra hegeree akkam ta'uu qabna waan jiru irratti amma marii godhuullee barbaachisaadha. Sabaa fi sablammootiin nu keessa jirtus tan nu ollaa jirtus fakkeenya godhachuun gaariidha. Gariin diina keenyallee tahan haalota gaggaarii irraa dhaaluu ni dandeenya. Maalfaa wal mari'achuu, wal quba qabaachuu, amma wal mari'achuu keessaafuu yeroo nuti amma keessa jirru yeroo hamtuu yeroo murteessaa waan taateef wal quba qabaachuun keenya hedduu murteessaadha. Wal quba qabaannee tokkummaadhaan sochoonee ni injifanna je'eetiin yaada. Saniif hidhaan reebinsi saaminsi hamilee nun cabsin hamilee nun buusuu hin qabdu. Dhugaadha nutti dhaga'ama hedduu nutti dhaga'ama. Ammoo if jajjabeessuu qabna maaliif sirna san hanga balleessinutti hanga dhabamsiisnutti warri hidhaa jirus hidharraan bahu warri saaminsa gaggeessulleen saaminsa nurraan dhaabu warri reebinsa gaggeessus reebinsa nurraan dhaabu. Saniif sirni kun yoo badee warri waan kana gaggeessu hamtuu nurratti gaggeessu hundi wajji bada waan ta'eef haareetti biyya Oromoo fi ollaa keenyaaf tolu jaarrachuu dandeenya jechuudha. Garuu tokkoffaa sirni kun waan baduu qabuuf san irratti xiyyeeffannee gara hundaan qabsoofiniin sun dirqama lammummaati. Hanganumaan dhaamma galatoomii. Aishaa ammallee guddaa galatoomii gamanumaan ammas carraa lammadaatiin siif kannaa. Kora sabaa baatii ji'a kana keessa guyyaa 22 gaggeessuu deemtan irratti ummata Oromoo Minisootaa keessa jiraatanii akkasumas ummata Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraataniif dhaamsa qabdu of yaada qabdu gamanumaan dabarfadhu. Tole galatoomii carraa maayinaa kan nuqeetiif horri kun magaalaa Minisootaatti qophaa'a osoo hin ta'in magaalaa Atlaantaatti qophaa'a. Sababa Koovidiin xiqqoo daangeffamulleen kan jiru yoo ta'u ammoo banaadha. Waamichi banaa godhamee jira. Marsaa hawaasaatiillee yoo laalle aktivistoonni keenya hedduun waan kanarraa ibsaa jira. Flaayerilleen gadhiifamee jira bakka guyyaa sa'aa hajjuu jechuudha. Sanillee hordofuudhaan akka hirmaattan warri North Amerikaa jirtan biyya biraa jirtanillee gama zuumiitiin reejistar gootanii irratti hirmaachuu dandeessanii jechuudha warri qaamaan fagoo jirtan. Saniif wanni kun isin hin dabrin wanni kun waan sabaati horri kun hora seena qabeessa waan ta'eef hora murteessaa waan ta'eef akka irraa hirmaattan asumaan isinitti dhaama kabajaa wajjin akka irratti hirmaattan asumaan isin afeerra ulfaadha. Tole Aishaa guddaa galatoomi nutis waamicha keessan dhageenyee akka OIBtti kora kanarratti hirmaachuudhaan ummata keenya akka gargaarru abdii qabna. Yeroo kee aarsaa gootee gaafii fi deebii karaa daawwattoota OIBtiin wajjin godhuu keetiif guddaa galatoomiin siin jaammallee irra deebi'ee. Daraartuu akkasumas teknika namni gaggeessaa jiru nama yeroo dheeraa wal beeynu ulfaadhu siniin jenna
OIB obbo Bayaan warra koree OIB laalchisee hundinuu asirratti carraa kana naannoo keessaniif baay'een itti gammada hedduu galatooma ulfaadha. Atis guddaa galatoomi. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya haala yeroo irratti qophii keessummaa OIB Aashaa qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamuta hanga qophii keessummaa OIB biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.